ministeerummaa saniin poolisii adda addaa baaftee ummata keetiin yoo gargaaru ta'e kaayoo paartii keetii hojiirra yoo oolchu taate sun qabsoo nagaati. Kanaan achitti qabsoo nagaa osoo hin taane qabsoo hidhannoo maleessa ta'utu irra jiraata. Akkasi fudhanna. Qabsoon hidhannoo maleessa kun wal didaa yoo jenne wal hin didu. Wanni wal diduuf maali? Waa walitti hin dubbanneef, waa walitti hin hidhamneef, waan hin qindoofneef waan wal diduu fakkaata. Malee wal gargaara. Kun kaaniif karaa cira. Kun kaan jiraachisa. Kanaafuu qaamonni Oromoo walitti dhufanii haasa'uu qaban mari'achuu qabanii wanni jennuuf kana. Zero sum game miti. Amma sammuun Oromoo zero sum game. Jireenyi tokko dhabamiinsa kaanii fakkaatee mul'achuu jira. Warra akkasii yaaduu jira. San keessaa bahuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenyi qaama karaa qabsoo hidhannoo maleessaa godhuu dhabamiinsa warra hidhannoodhaa hin akeeku yookiin ammoo saniif karaan banu. Warri hidhannoodhaan falmatu jiraachuun haga diina dhahetti, haga ummata ofiin gaagaanetti. Warra hidhannoo maleessaatiif humna dabalataa ta'a. Malee hin laaffisu yookiin hin balleessu. Zero sum game waan jedhamu kana keessaa boonurra jiraata. Maaliif? Neeshin ijaaruuf jennaami. Biyya ijaaruuf deemnaa miti. Biyya san bar murna tokkoo miti ka ijaaru. Biyya san bar dhaaba tokkoo miti ka ijaaru. Hawaasni hundi, gosti hundi, ji'oogiraafiin hundi keessatti hirmaatee, ilaalchi adda addaa keessa hirmaatee, wal gargaaree, qarqabee, fe'ee jabeessee gama baasuu qaba. Wanni nu hanqataa jiru maaliin? Discussion. Wanni amma hoogganni KFO Jawaar torbaan kana keessa godhe is an eye opening. It's a revolution. Booda katti deebinu hin beeku. Itti deebina. Gaarii ta'u jira. Kanaafuu qabsoon kun lamaan wal gargaaraa kun kaan jiraachisa. Kun kaan jiraachisa. Akkasi fudhatamuu qabu. Hedduu galatoomaa Dr. Jamaal. Dhugaadha amma qabsoon karaa nagaa inni jedhamu suni akka isin jettan yoo nagaan jiraatee yoo taa'anii naannoo teebilii wayitti dubbatanii paarlamaa galanii walfammanii yaadi mo'atee yaada sanaan gaggeeffame karaa nagaati jennaa. Kana achi isa jaalmarroon yeroo tokko jedhetti nu geessa jechuudha. Maal jedhenni? Nuni lola suusii lolaa yookiin immoo dharraa antini qabaannee miti, lolaa qabaannee miti. Gaaffii Oromootu karaa nagaa deebi'uu dideennaanii meeshaa kaafnee. Kuni wal inni tokko isa tokkoofitu bu'uura ta'aa jira jechuudha. Karaan nagaa yeroo didu karaan lolaa filannoo ta'aa jechuudha akkuma biyyi lafaas beektu. Karaa nagaa sanaanitu namooti hidhaman. Karaa nagaa gaafa isaan barbaadanii namooti ajjeefaman. Kan baay'ee nama dhibu mana hidhaa keessaa kaase warra waan tokko qabu hin baanne gaaffii mirga isaatii fi gaaffii mirga saba isaanii gaafatan qofaa fi mana hidhaatti darbatamu. Mana hidhaatti darbatamuun gahaa miti nama isaatii kana ajjeefamu. Nama tokkotu maallaan jedhee haasasiitiin dheeressu dhiyooma kana maallaan jedhaa baay'ee sodaan naammanaa jedhe. Namni kun qabsaa gameessa adda bilisummaa Oromoo wajjin bosona nama ture. Achi bahee mana hidhaa seenee mana hidhaadhaa bahee baratee maal jedhee amma nama yuunivarsiitii keessa barsiisu. Maallaan jedhee amma mataa gadi qabannee deemnaa jedhe. Dur bara wayyaanee yooma waan tokko nutti dhagahame akka barbaanne haasofnaa yoo baay'atee hidhamnee baana ji'a ja'a waggaa tokko waggaa lama hidhamna jennee yaadnaa jedhe. Amma garuu 75% or more bahuun hin jiru ajjeefamuu malee. Mana hidhaa keessaa gadi baasanii ajjeesu nama. Jarri kun baay'ee balaa cimaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru. Karaa kamiin karaa nagaa isa jedhamu saniyyuu ko karaa nagaa waan dhawwataniif bu'uura ta'aniiru isaanumtiyyuu qabsoo qawweetti nama geessaa jira jechuudha mootummaan kun. Kanaaf iyyuu uummati Oromoo kana baruu qaba. Karaan nagaa inni jedhamu kuni qabsoo hidhannoo maleessaa amma akka Dr. Jamaal jedhee
qabsoo hidhannoo maleessaa inniyyuu lubbuu kennaniiti inni immoo gara qawweetti nama geessaa jira. Kanaaf iyyuu uummati Oromoo isa kanarra caala kan jedhu hin jiru akka hin jirre hubatee akka karaan lamaanuu waltumsee deemu kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Waa'ee imala Jawaariin kaaftanii turtanii Dr. Jamaal asumaan kanatti yoo dabarree fakkeenyaa fi Jawaar biyya Jarmaniitii eegalee Faransaayii deemee Neezerlaandis deemee gidduu kana immoo Swiidinii fi Noorweey ture ammas immoo gara Ingiliziitti waan kana godheera. Amma gaafa laallu waan gurguddaa dalagaa jira. Uummata kana yaada isaa akka inni gadi bahee haasa'atu gaaffii gaafatu godhaa jira. Mee ani tarii yoon isan duukaa bu'ee kan ammis godhee ta'e hin beeku uummati keenyas maaltu deemaa jira kan jedhu kana akka hubatanitti bu'aa maalii buusaa jira amma imalli Jawaar kuni. Baqqalaa Garbaas isa eegaa akka jiru ni beekna biyya Ameerikaa jira amma sa'aatii kana obbo Baqqalaa Garbaa. Achi immoo Minisootarraa eegalanii tuuruu akka godhanii quba qabna. Bu'aa maalii buusaa jira isa jedhu kana mee utuu haasofne maallee wayya obbo Asnaaq isinirraa eegallu. Gaariidha. Imalli amma kafaa'oon Jawaar Awurooppaa keessatti biyyoota adda addaa keessa deemee marii uummataa taasisaa jiru kuni bu'aa hin qaba. Innis maal inni uummanni keenya bahee walitti dhufee haala kanaan marii taasisaan turre xiqqaatu waggoota koronaa kana keessattuu akka namni walitti dhufee rakkoo biyya keenyaa kaasu taasise. Tokkoffaa namni keenya biyya alaa kana jirullee akka waca odoon ta'in sirnaan civilized manner haala qaroominaatiin dhiyaatee waan isaan fudhatamne ifatti Jawaaris gaafatanii Jawaaris ibsuudha yaalee jira itti deebina isaa. Kan biraa tokko immoo mari'achuun akka sodaa ture bara durii yaada atiin fudhanne namni yookaan immoo wal diigaa Oromoo gargar facaasa tokkummaa keenya balleessaa hin jedhu tokko ololatu deema yeroo baay'ee namni yoo gaafii kaase argite. Inni kun hafeeta amma wanni nu argine ji'a darbe kana yookaan torbee lamaan darbe kana wanni nu argine namni Oromoo diiga gaafii gaafachuun hin jedhu san hin dhiise. Oromoo haan diigu walitti dhufanii mari'achuu dhiisuu fi kophaa deemu. Tokkoffaa waltajjii irratti bahee dhiyaatee yaada Jawaar fi kafaa'oon dhiyeessan yookaan yaada kafaa'oon dhiyeessan irratti gaafii adda addaa kaase. Egaan isatti deebinee olaalle bu'aan isaa guddaan tokko mariin akka ta'uu taasisee uummanni akka walitti dhufu akka kuni Ameerikaatti sitti fufu asitti sitti fufa abdii jedhu jira mariin kuni. Hambiraa tokko kafaa'oon gaafilee ciccimoo kaase. Karaa nagaa akkuma reefu sin ibsitan qabsoon karaa hidhannoo maleessaa kuni akka barbaachisaa ta'e biyya keenya nagaa buufnee waltajjii irratti walitti dhufnee akka mari'annu waan Jawaar dhiyeesse uummanni gaafii adda addaa kaase. Gaafiin kun immoo gaafii haqa qabeessa. OPDO PP waggoota afran keessattuu darbe uummanni akkuma arge haala qabatamaa biyya san keessa jirutti eenyutu jara kana waltajjii irratti fida kan jedhu gaafiidha. Maaliif mootummaatu biyya goolaa jira. Kun duratti kaafneyyuu uummata hidhaa jiru, dararaa jiru, fixaa jira mootummaan kun. Dargaggeeyyan illee qeerroon Oromootillee bosona galan kana diddaniit karaa nagaatiin homtuu waan hin dandeenyeef qawwee qabatanii bosona galan. Akkuma reefu sinuu ibsaa turtan. Haala kana keessatti kan tokkoffaa itti gaafatama fudhatee nagaa labsee koottaa mari'annu jechuu qabu mootummaa ta'uu qaba. Maaliif mootummaatu uummata goolaa jira waan ta'eef. Mootummaan sun immoo mootummaan PP sun immoo kana godhaa han jedhu gaafii guddaadha jechuudha. Egaan kafaa'oon amma gaafilee ciccimoo ol kaasee jira. Gaafilee kana irra caalaa uummata akka amansiisutti waan qabatamaadhaan gadi dhufuu danda'uu qaban. Karuma nagaatiin yookaan qawwee maleessan hiikkoon argama inni jedhu qofti chaalenjii guddaa fida jechuudha. Uummanni waan yaadannoo yeroo dhiyooti waanuma kaleessa waanuma keessa jirru waan ta'eef
isaanuu hidhamanii ba'anii uummanni kanuma ragaa itti kaasee gaafachaa jira. Waan guddaan asirratti nuti laaluu qabnu mariin hedduu barbaachisaadha. Yaada wal bira qabuun hedduu barbaachisaadha. Haalli immoo namni wal arrabsuuf wal xiqqeessuu dhiisee waltajjii irratti kabajaadhaan wal fuullee taa'ee gaafii wal gaafatu kun dhugumatti siyaasaan Oromoo sadarkaa tokko ol guddachuu isaa nu argisiisa. Maaliif baroota kana dura namni waltajjii irrattis ta'e karaa miidiyaa gabbee wal arrabsuu ture, wal xiqqeessuu ture. Yaada keetiin ala yaada biraa ol dhufe wal xiqqeessuu, wal cabsuutu ture. Amma garuu kabajaa waliin qabuun mormii ofii dhiyeeffate. Egaan kanarratti kun yoo yaada kiyya asumarratti gabaabse ijoo guddaan mariin eegalamuudha. Wanni guddaan immoo KFO'n illee ummatumatti dhaamsa himee dhiisuu odoo hin taane gaafii ummanni kaase kana borootti illee irra deebi'anii illee ilaaluu qaban jedhuun qaba. Maaliif ummanni genuinely gaafiin kaasu kun yaaddoo guddaadha. KFO'n waan qabatamaadhaan duubatti deebi'ee mari'atee illee ummanni kana jedha. Akkamitti ummata amansiisnaa qofa odoo hin ta'in haalli biraa hoo jira wanni nu yaadne kun haala kamiin galma ga'a inni jedhullee irra caalaa qabatamaadhaan dhiyeessuu qaban kan jedhu yaada. Dootin Dabreen bante isuma kana gaaffii isinii dabaleetanii isuma kana cimsitu ammalaa obbo Asnaaqeen asirratti maal jedhanii mariin baay'ee barbaachisaadha akkuma biyyoolessaatti iyyuu. Marii sana keessatti immoo kan jalqaba nagaa buusee kottaa hin mari'annaa jechuun irra jiru mootummaadha kan jedhu sana isa akka maal jechuudha kan jedhu kanatu gannu fageessanii. Inni lammaffaan immoo haasaa Jawaar keessatti maal argine erga waa'ee imala Jawaar kaasne kana kaasuun nurreera namootis gaaffii kana daraan nu gaafataa jiru waan ta'eef waraanni kun obboloota gidduutti geggeeffamaa kan jedhu kun jira. Akkamitti ilaaltu isin kana yaada kana tunuu ibsatanii kana lamaan walitti qabdanii yaada hafees yoo jiraatetti dabaltanii yoo dhugeetan. Baay'ee gaarii. Ani waa'ee amma Jawaar itti aanaan durataa KFO'dha. Marii jalqabe kanarratti dhugaa goota jechuun ka rasaasa dha'u qofaa miti. Goota jechuun waan itti amane tokko sodaa malee dhaabatu waan itti amane saniif. So gootummaa jabduu agarsiise Jawaar kanaaf ani galata guddaa galchuufi fedha. Laale wanni Oromoo keessa jiru baay'ee rakkoo. Amma osoo har'a ka'ee Abiy aniin dandeenyee nageenyi boorahee aangoo gallakkisaa jedhe qaamni Oromiyaa tasgabbeessee bakka Abiy kana bu'ee fudhatee bulchuu danda'u. KFO'n qophiidha. WBO'n qophiidha. Qaamni biraa jira. Jiru. Kanaafuu we are not ready jechuudha. Bakka silaa mootummaa taanee dantaa keenya eeggannee jiraannu san bira geennee hin jiru jechuudha. Kanaaf maaltu nu hanqisee yoo jenne humni keenya bakka takka itee hin jiru. Maaltu itti dhorkee yoo jenne waliin qindeeffannee qabsoo keenya oofutti hin jiru. Karma nuuf fakkaateen hundi keenya geggeessuuf jiru. Kanaaf ammoo rakkinna jiru dubbachuu gadi baasanii. Kuni guddaa barbaachisa. Revolution amma revolutionii guddaa tokkotu uumamu jira. Landscape siyaasaa Oromoo waan jijjiiru guddaa tokkoon gadi dhufe Jawaar. Bara 2005 keessa dhaaba adda walabummaa Oromiyaa jedhamu tokko ijaarre. ABO irraa fottoqne jechuudha. Bara sanitti seerri jiru waan argiten dubbattu afaan kan qabatta argitullee hin argine jette ija qabatta yookiin immoo waan dhageetes hin dhageenyetti gurra qabachuu qabdu. Wanni marii jedhamu tokko hin jiru. Dhaaba tokko karaa tokko qofa waan jedhu irratti nutumanii bar yaada Oromoo ijaaru fuuldura tarkaanfachiisu qabsoo rincici bu'aa fiduu dadhabe jennaan
biyya Ameerikaa keessa waltajjii qopheessinee irratti tumamnee jirra. Maaliif yaada kanaan deemtan jedhanii jechuudha. Hagas takka Oromoon yaada sodaata. Hagas takka Oromoon marii sodaata. Okay? Sodaa Oromoo kana cabse Jawaar. Thank you brother. Kana jechuun yaada Jawaar deemaa jiruun ani walii galaa yookiin immoo hin fudhadha jechuu miti. We can disagree. I disagree with him. Waa hedduu irratti jechuudha. Well, mootummatu waa'ee PC kana argitee naga fiduuf bar rasaasallee dhukaasu sira jiraata nagaa amma peacekeeper jedhanii warri peacekeeperii kun abaaboo qabateeti miti bar biyya tokko kadeem taankii qabaa xayyaara qabaa hidhannoo snaayiparii kana qabaa UN illee akkasi leenjisee humnoota addaa ka dandeettii addaa qaban waraantummaadhaan waa ajjeesuudhaan jechuudha. Rasaasa dhahuudhaan. Uummata kanatu nagaa eega. Nagaa eeguudhaaf rasaasa dhukaasuu qabaattaa jechuudha. Rasaasni barbaachisaa nagaaf humna jechuudha. Rasaasa dhukaasuu jechuun shororkeessaa isin godhu. Yoo if it is just war. Karaa saniin just peace fiduu dandeetta. Haqaa nagaa haqa qabeessa karaa saniin fiduu dandeetta jechuudha. Ijoolleen teenya ta mukatti baate dhugaa piknikii ta'ee bashannanaaf muka keessa deemanii hargiisa nyaatanii roobaaf caamaan dhahamanii lubbuu fi wareegan. Karaan salphaan silaa pippii walii galanii waan isaan itti darban fudhachaa akkuma abbootiin garaa hedduun amma godhaa jiran kana godhanii jiraachuudha. San ture salphaadha bara. San wanni didaniif ummata keenyatu salphate, ummata keenya diqqaate, nu ajjeesan biyyarra jiraachuu dadhabne. Kanaa mukabbaan. So they have just cause jechuudha. Sababa gaha, sababa amansiisaa ka addunyaan fudhatuuf qabanii jechuu jarri kun. Okay. Nagaa kana fiduudhaaf ma'ana nagaa yookiin ammoo hiikaa nagaa hundi keenya barbaanna. Nagaa barbaanna bara. Nagaa qotee bulaan bahee qotatee ittiin jiraatu. Nagaa barsiisaan ijoollee barsiisee itti jiraatu. Nagaa haati ilmaan deettee ilmaan ofii barsiifattu. Ilmaan isii yuunivarsiitii ergitee kareeffa saaxiniin erganiifii miti. Nagaa akkasiitii miti kafeen. Nagaa walqixxummaa, nagaa walabummaa, nagaa haqaa barbaada Oromoon. Nagaa san fiduuf immoo what is the price of freedom jennaan is uncalculable. Freedomii tokko yookiin bilisummaa argachuudhaaf gatiin isii guddoo. Gaaga'ama guddoo keessa nama dabarsiti. Ka gaaga'ama kana godhaa jiru ho'een murna maashinarii mootummaadhaa Oromoon amantee itti kennitetu humna siistama Abisiiniyaa fayyadamee ummata keenya goolaa jira. Ummata keenya qofaa miti maqaa Oromootiin aangoo qabatee ummata ollaa hunda jeequ jira. Intala Tigree takkatu bakka adda addaa mootummaa Ameerikaa kana biras yoo deemnu ol argina. Maal jettee maxxansitee the commander in chief Abiy Ahmed Oromoo jette. The chief of staff Marshal Birhaanuu Juullaa Oromoo jette. Yilmaa Mardaasaa the Air Force commander Oromoo. So humniti amma Tigraayin barbadeesse dhahu jiru kun akkami Oromoo miti jechuu dandeenya. Si alagaan duruu nu himachuu eegalee jechuudha. Alagaan duruu kitaaba seenaa irratti Oromoon Tigraayin jinosaayidii irra raawwatte jechuu eegalee jechuudha. Garuu dhugatti jarri kun Oromoo. Dhugatti jarri kun dhaaba Oromooti. Oromummaan maaliin madaalama waan jedhu gaafii na gaafattetti yoo si deebi'e. Jarri kun bar OPDO turani. Achi maqaa jijjiiratanii ODP ta'an. Achi immoo ammas maqaa jijjiiratanii PP ta'an. Kal'oo loonii itti fiftee waraabessi loon hin ta'u bar.
waraabessumu. OPDO'n dhaaba akkamiiti namoota akkamiitiin ijaaramte yoo jenne hundi kenna waan beeknu jechuudha. Ummata kabajaa ofiif hin qabne kashalabboota ummata dalagatanii milkaa'uu hin dandeenye ka hawaasa keessaa baaniif kabajaa hin qabne ka waan itti himan malee waay maaliif jedhee gaafii gaafachuu hin dandeenye bootlickers ummata keessa walitti qabanii OPDO ijaaran. Ka ijaarame ammoo bu'uura dantaa ummata Oromoo tisuurratti duntaane faallaa dantaa ummata Oromoo ta'urratti ijaaramte OPDO'n. So akka dhaabaatitti maashinarii gabroomsa Oromoo turte. Kanaafiyyuu dhaaba TPLF Oromoo keessatti jechuudha. Dhaaba TPLF Oromoo keessatti jechuudha. Waraana Tigraay irratti labsan bar jalqaba Oromiyaa keessatti eegalan. Wallaggaa waan godhan maaliif irraanfanne? Baatii meeqa communication irraa kutanii internet kutanii karaa irraa kutanii dhiiga dhangalaasan. Nama telefoonni kan kee iyya jedhanii anaa miti ka jedhe Human Rights Watch telefoonni kee iyya jedhanii rasaasaan itti roobsanii tajjeesan. Mana qotee bulaa hiyyeessa guban saatalaayitiidhaan kan mirkanaa'e kunis gabaasatu jira. Bar nama Oromummaa Oromoo cabsitee Oromummaan baduu qaba jedhee dhaadate Abiy Ahmed. Nama bar waggaa 1,000 Oromoo duuba deebisa nama jedhee bar namichi kun. Sanuma godhellee. Look Eritraa walii galee humna faanoo jedhamu leenjisanii akka uummata Oromoo gaaga'an godhanii. Riskii cimaa kana fudhatee uummatis maal jedhaa kun dhaabii kun akka jedhu godhee jira. Dhaaboleen siyaasaas immoo wanti kun akkam kan jedhu siyaasa kana sosochooseera amma ajandaa Oromoo kana sosochooseera KFO'n. Amma yoo fudhannee ilaalle duratti OPDO yoo taates ajandaa warra TPLF hin geggeessaa turte. Amma dhiyoodhuma kanaa kaastee immoo bilchiginnaa warra jedhaman kuni sirriidhumatti ajandaa warra gabroonfataa waggaa 150 Oromoo cabse sana seera haaraatti baasanii bifa haaraatti kennaniitu ittiin Oromoo warraa jalqaban amma akka Dr. Jawaal jedhan Oromoo warraa jalqaban lola amma biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jirullee. Amma garuu gaafa laallu KFO'n kun mariinsa generic ofuma isaatiin dhaabbatee waan as bahe cabsee waan bahe fakkaata. Yaada isaa sirriitti ibsataa jira. Namoota gidduutti sosocho'inaa fi dadammaqina uumee jira. Warri biraa hoo kan jedhu mee obbaasnaa gara keessa hin dhufaa. Garuma tokko isa ka'ee duwwaa gadi waqarramoo meerre isa jiru. Isa kana nu kaasaame. Gaariidha. Jalqaba yeroo biyya dhaammatanii ka'anii biyya alaa kana dhufuudha hoo jedhan sodaa guddaatu ture jechuun Oromoo hedduutti garaagarummaa dhalataa maalaan jedhu sodaa guddaatu ture. Haa ta'u malee wanni sun hin taane. Oromoon akkuma durattuu kaasuu yaalle kabajaadhaan taa'ee wal dhaggeeffate yaada walirraan fudhannellee wal bira qabe jechuudha. Kuni aadaa guddifamuu qabu. Karaa biraatiin immoo dhaabotiin siyaasaa biraa ABO's WBO's yeroon itti gadi ba'anii yaada isaanii uummataa dhiyeessan amma jechuudha. Gabbaanii siyaasaa WBO'n lolaa jira bosona keessatti. Garuu karaa siyaasatiin ijaaramni isaa addunyaadhaaf uummata Oromootiif yeroon gadi ba'ee babbaysee ilaa karaan Oromoo baasu kana ani kanan hojjechaa jira jedhu. Warri ABO'tis hidhaa keessaa jiranii malee warri ala kana jiran yookaan caasan isaanii warri nagaadhaan jiran gabbaanii Oromoo kanatu si baasa kana hojjechuu henna jedhanii sagantaa ofii karoora ofii qaban yeroon uummata Oromootii ibsan amma jechuudha. Karaa tokko kun ta'ee odoo jiru aadaan ammallee guddachuu qabu akka duratti kaasuudha yaalle fiddee yaada kee uummataa yoo dhiyeessitu yoo uummanni immoo lakkii kana agarree kun nun baasu jedhee chaalenjii sitti dhiyeessu yookaan gaafilee sitti dhiyeessu akkuma KFO'tti kaasaa jiran kana deebitee wanni kun nu baasamoo nun baasu uummanni gaafii kana kaasee jira jedhee mari'achuu danda'uu qaba. KFO'n illee keessa ofiitti deebi'ee yaada uummataa kana xaliilessuu qaba. Goggoyduma ani karaa nagaatitti jedheen jira
kana hoo fudhattan fudhadhaa waan fudhatin isa jedhu odoon ta'in ummanni deemee yaaddoo ofii ibsee jira. Nama tokkorra namni kumni tokko namni kumni 10 kumni 20 yaada isaa gaafa calalee dhiyeessu ragaa wajjin walitti qabee dhiyeessu KFO'nis ofirra deebi'ee mari'achuu danda'uu qaba jechuudha keessoo isaatiitti. Maal gochuu qabna? Yookaan immoo waan ummata irra caalaa ibsuu qabnutu jira jedhee ummata waan kana caalaa hubachiisuu danda'uu qaba. Maaliif karaa nagaa qofa hojjetteen akka duratti kaafneewu akka salphaatti hin amansiisu ummata nun amansiisu jechuudha. Salphaatti maaliif kaleessuma waan argaa turretu jira. Manni keenya hidhaa jira, ajjeefamaa jira. Isaanuu hidhaa turanii reef gadhiifamanii. Egaa irra caalaa waan ibsuu danda'uu qabantu isaanirraa eegama jechuudha warra KFO'tirraa akkanan ilaalutti. Hedduu galatoomaa gara xumuraatti deemaa jirra. Gaaffii jabduu tokkoon kaasuu barbaadaa tarii ammaa laata sa'aatiin isaa kan jedhu. Amma gaalaa tooftaa. Cabsi gaafadhu. Tooftaa lama jenneerraa tooftaa tokko keessaa yeroo hundaa kan deddeebi'ee ka'u Oromiyaa walaba'umte kan jedhu tokko jira. Asiin immoo qabsoo karaa nagaa ammallee maqaatti baasnee qabsoo hidhannoo malee isaan jennu kun immoo biyyattii dimokiraatofte keessatti Oromoon erga aangoo siyaasaa murteeffachuu danda'ee booda gara hiree murteeffannaatti deemuu danda'a. Amma kan nu gochuu dandeenyu biyyattii dimokiraatessuutu nurra jira kan jedhutu jira. Yaada kan lamaan fudhatanii deemanii uummata bira ga'uun jira. Karaatti yaadi kun lamaan walirratti duuluun maalidha? Sirriidhaa? Silaa waltumsuu qabu maal jennee ramni? Abbaan dhimmaa sana bira akkamitti geenya eega asitti walirratti duuluu eegallee kan jedhu kana gaaffii lamatu wal keessa jira. Hiree murteeffannaa sun amma murteessineetu hiree murteeffannaa kana murteessinanne amma murteessinee dhannee kenninaaf moo uummataaf? Hiree murteeffannaa sana eega abbaa dhimmaa bira geenye booda abbaan dhimmaa sun murteeffachuu eega danda'e booda murteeffata. Inni tokkodha. Achitu hin gahini asumatti immoo miila wal jalaa fuudhuun kuni uummata bira nunan kaasuu kan jedhu tokko isa irratti kaafneetu darabee wal kaafuunee achumaan gara xumuraa deemne. Gaarii gaaffii jabduu kaafte. Waa'ee amma dukanatti hin dhufine yaaddoo Jawaar kaase tokkotu jira. Waa'ee konkolaataadhaanis fakkeesse konkolaataa rarra'e tokko ka shofeerri keessa jiru ka jedhu. Suni konkolaataa san keessa uummatatu jira. State collapse yoo biyyi takka collapse goote rakkinatu uumama gaaga'amatu dhufa. Exactly, I agree. Kana dhibbatti isaan walii gala. Oromoon illee gaafachuu jiru state collapse miti. Humna isaa ijaarate let's say Tigray fudhannu amma Tigray humna qabdiimi. Lolte biyyoota meeqa ofirraa dhorkiteemi kana waan irra deemnee haasofnu guddaan qabnu. Akka amma jirtu kanatti yoo namni Finfinnee keessa jiru kiiloo 4 jiru hin eeyyamin referendamis godhachuu hin danda'an. Hiree ofii murteeffachuu hin danda'an. Biyyallee ta'uu hin danda'an akkanuma rakkatanii ta'an. Mallas Zeenaawii maal jedhe yeroo tokko. If an end is going to be to Ethiopia, it's not because of the inclusion of Article 39 in the Constitution, but it's because of the policy the government in power follows. Yoo Itoophiyaan ka diigamtu taate, keeyyata 39 waan raggaasifneef oduu hin taane, imaammata mootummaan aangoo irra jiru hordofutu murteessaa jedhe. Article 39 san hojiirra oolchamoo hin oolchuu mootummaan sun. Jedhe. Yoo constitutionii biyyattiiti irkattee article 39 kana invoke godhanii eeyyamamee fi namni kiiloo 4 taa'u sun eeyyamee fi referendumii godhatte biyya nagaa taati. Eenyullee kan dhorkuun jiru. This is enshrined in international law. Waan taa'e jechuudha kun. Kanaafuu karuma
Itoophiyaa keessaan walabummaa ofii argachuu dandeetti Tigraay. Itoophiyaa at least central commanding jiru wayii jechuudha. Oromoon illee kana akka gaarii adda baafatee beeku sana jiraata. Humna isaa jabeeffatee fakkeenyaaf amma woboon waraanee lolee akka TPLF 1991 goote san biyya qabatee tasgabbeessee yeroon ummataaf biyyaaf kennamee kaafa onlee dhufee lakkii federeeshinii isinii wayya jedhee barsiisee ummata. Woboon illee yookiin aabaa onlee dhufee no biyya wala boomte ta'ummanni bilisummaan keessa jiraatu. Mootummaa birmaduu mataa isii dhaabattu barbaanna jedhee achi guyyaa murame waggaa 5 ta'uu danda'a waggaa 3 ta'uu danda'a guyyaa san keessatti vote yookiin ammoo sagaleen kenname sagalee uummataa saniin murtaa kana ka gaafachuu jiru malee amma Itoophiyaan haa diigamtu haa jiddu yoo jennu kollaapsi haa gootu jechuu miti. Sirni isii ka koloniidhaa ka kiyyoo uummata kiyyoonfatee gabroomsee jiraataa jiru kun haa ciccitu haa caccabu. Qambaraan ceeku ummata irra jiru kun haa bu'u kana ka gaafachuu jiru Oromoon. So amma tarsiimoo KFO keessaa wanni ani challenge godhu akka naa galutti isaan constitution Itoophiyaa kana keessatti dirreen siyaasaa bal'atee mirgi ummataa akka sabaatitti akka nama dhuunfaatitti ka naannoleellee akka naannootitti eegamee fi nama dhuunfaa irraa ka garee ka murnaa ka sabaa achi booda ka naannolee akkasi eegamee fi akka jiraatu wal danda'anii mootummaa jiddugaleessaa ammoo akka dandeettiif qabeenya isaaniitiin guddina isaaniitiin gurmuu isaaniitiin walitti bubuusanii akka ijaaratanii waan jedhu kuni fedha KFO'ti. Garuu yoo ummanni tarii karaa baalatii kanaan aangoo yoo qabate KFO'n ummata Oromoo waggaa 150 Empire Abyssinia keessa taa'u kanaaf Article 39 akka fayyadaman eeyyama. That's my question for KFO. Can the Oromo people invoke yoo gaafatan lola osoo hin kaasin osoo nama hin hidhin osoo nama hin ajjeesin maaf gaafii kana kaaftan jedhanii Article 39 akka hojiirra oolu godhama. That's very important and a fundamental question. Waa irratti haasawuu qabaannu ta'a jechuudha. Ka kaayootillee kanuma keessa deebi'a. Garuu waan tokko wanti raafachuu nurra hin jirru. KFO'n karaa ammarra jirutti falmee waan sana invoke article sana invoke gochuudhaafi referensiin keenya mootummaan kun mootummaa matee itti fufa kan jedhu ta'uun irra hin jiru. KFO'n aangoo mootummaa qabate sadarkaa murteessaarra yoo ta'e isa kana hin godha kan jedhu. Exactly. San gaafachuu jira. Exactly. That's what I'm asking. Inni malee. San hin godha. Plus wanni argitanii mariidhaan karaa nagaatiin argatan baay'ee rakkasaa bara. Nu bilisummaa teenna walabummaa biyyaa yoo karaa rakkasaatiin arganne osoo dhiigni hin dhangaleen osoo namni hin gaaga'amin osoo namni hin beela'in dinagdeen biyyaa osoo hin kufin yoo arganne hin jibbina. Rakkasaan argachuu ka jibbu hin jiru. Garuu humni waraana haala amma internationally jiru yaaddoon biraa ka Jawaar kaases jira. I agree with him. Humnoonni adda addaa akka wal injifatan humnoota hin barbaannetu jira. Nuti dirree proxy war dirree kubbaa itti taphatan ta'uu jira. Exactly sun dhuga. Haqa kun mul'ataadha. Fuula duratti jabaataa waan ta'eef malee waan laafuus miti. Kanaafuu qaroomuun barbaachisaadha. Good to be smart. So haala ummanni waa'ee Raashiyaatiif Ameerikaa kana soo laalle bar wanni wal sodaatanii wal bira ta'anii maali humna qaban nukleera qaban hundi isaanii wal barbadeessuun fedhanii kanaafuu wal kabajanii akkasitti deemu jiran. Humna nu barbaachisa Oromiyaa Defense Force nu barbaachisa. Kana ijaarachuu qabna. Defense Force immoo nama qawwee dha'u callaa miti Oromoo. Keessa hoogganu, loojistikii keessaa dhiyeessu, ka dippiloomaasii hojjetuuf, ka waa'ee basaasaa qaruutee yookiin ammoo intelijeensii hojjetu, dinagdee, hawaasa dammaqaa,
kaaqasaa beeku miidiyaa nu barbaachisa. Gaaffii kutaa lammaffaa obbo Asnaaqee fi dabarsaa. Maalidha isa amma jenne kana isa hiree murteeffannaan sun jira. Hiree murteeffannaan kan uummataati isa jedhu irratti walii gallee jirra amma. Achi ga'uu fi asumatti wal dhabamsiisuu wayyaa walirratti duuduu wayyaa moo humna walii ta'uu wayyaa kan jedhu achumaan uummata keenyaafis jaarmiyaalee qabnuufis dhaamsi yoo jiraate obbo Asnaaqeetuutti nuuf uftani. Akka Oromootitti wanni kun Itoophiyaatti gaafa ijaaramtu Oromoo balleessitee Oromummaa balleessitee waan ta'eef Itoophiyaan har'a jirtu tuni hoodhaa aangoo fudhadhaa jedhanii Oromoo tokko odoo bakka Abiyyan biraa shuumanii illee Oromoon haguma silaa rakkoo jalaan bahu. Oromoon rakkoo jalaa bahuu kan danda'u yoo biyya kanatti abbaa ta'e akka haaratti restructured ta'e Itoophiyaan sabaaf sablammoota wajjin yoo walii gale federeeshiniidhaan isaa ta'u konfedereeshiniidhaan hiree ofii murteeffatee waliin itti fufuu. Yoommoo lakkii kun nan baasu jedhe uummata murteeffata hiree ofii murteeffatee hunduu biyya ofii irratti abbaa ta'uu. Kan biraammoo adeemsumarratti kafaa'oon Itoophiyaa jalatti mirga Oromoo kabachiisu fan hojjedha yoo jedhe dhaabotiin siyaasaa biraammoo bilisummaa walabummaa Oromootu barbaanna yoo jedhan inni kuni waan booda reefa akka kaaftassan dhufu jechuudha. Dura abbaa biyyaa taate qe'ee keetirratti abbaa taatet konstituushinuma amma jiru kanatti fayyadamtee uummata kee barsiiftee ilaa filadhu jetteeni abbaan uummatni Oromoo waan barbaadu filata jechuudha. Itoophiyaa keessa jiraachuu yookaan immoo walabummaa jiraachuu. Garuu basic question reefu Dr. Jamal kaasa sun dhaabotiin siyaasaa kun ifa uummataa gochuu waan qaban hagam tokko waa'ee bilisummaa walabummaa uummata Oromoo irratti ejjennoon isaanii maal fakkaata. Uummanni Oromoo gaafa isaan dhufanii bulchuu hedanuu lakkii walabummaan barbaada jedhe dura dhaabachuu hedammoo uummanni carraasa akka murteeffatu hayyamuu hedan. Hayyama isaaniitiin illee miti structurein isaanii hagam tokko banaadha. Keessi isaanii kun hagam tokko banaadha. Hagam tokko alagaa jalatti Oromoo hidhanii kaa'uu hedan. Isa jedhu kanarratti deebii bal'aatu barbaachisa jechuudha. Egaan yaada koo cuunfuudhaa fi uummanni Oromoo konstituushinuma amma jiru kanatti fayyadamee mirga ofii konfedereeshiniin isaa ta'u federeeshiniidhaan yookaan walabummaadhaan akka haaratti Itoophiyaan ijaaramte malee Itoophiyaan har'a jirtu sun Oromoon bulchullee Oromoodhaaf jijjiirama fiduu hin dandeessu. Oromoo saamanii qabeenya Oromoo saamanii qe'ee Oromoo irratti akka isaanii ta'utti tumanii teechifatan waan ta'eef kun diigamuma qaba. Kana jechuun biyya bada jechuu miti. Kana jechuun biyyatu tola. Gabrummaa jalaa baheet biyya ofii ijaarrata Oromoon jechuudha. Banti asirratti jaarmayoota gara biraa KFO'n ta'iniif KFO ala ka jirtan jaarmayaa Oromooti ka jettan keessaanuu waraanni bilisummaa Oromoo isinillee gadi bahaati akka amma Jawaar lafa kaaya kanatti akka KFO lafa kaaya kanatti yaada keessan lafa kaaya walitti haa dhufnu dhugaa rakkachuu jirra Oromoo anamma jaarmayaa advocacy keessa jedhama advocate dhaaba siyaasaa keessa hin jiru garuu haqa Oromootiif dhugaa Oromoo akka wanni jettu nama dalagu tokko. So eenyu ko Oromoo bakka bu'uu jedhee nu gaafatan yeroo hedduu jaarmayaan keessan isa kam hin rakkanna. Gaafii kanaaf alagaanis rakkachuu jira nullee Oromoon rakkachuu jira. Hundi kennaa Oromoof Oromummaa bakka bu'uun akka jennu walitti dhufnee haasa'uu danda'uu qabna. Challenge asumarratti waamicha godhuu barbaada dhaaba walabummaa yookiin immoo bilisummaa Oromoo hundaaf koottaa gadi baa falma Jawaarin ejjennoo keessan waa irra walii galtan irra walii galaa waa irratti walii hin galle irratti illee karooraaf kaayoo baafadhaa waliin tuurima amma Jawaar godhaayyuu kanarratti gadi bahaati ummataa fi roodmaappii wayii lafa kaayaa fi ibsa harka wal qabadhaati ibsa wayii ummataaf baasaa. Platformii irratti dhufnee mari'achuu dubbachuu dandeenyu nuuf godha ummataaf godha haa goonu.
Hedduu galatoomaa obbo Asnaaqee Erkoo biyya Norwee irraa Dr. Jamaal Banoo United States irraa dhiyaatanii ibsa bal'aa kana fakkaatu uummata keessan biraan waan geessanii fi hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork haala amma deemaa jiru waa'ee tarsiimoo fi tooftaalee qabsoo Oromoo ilaalchisee itti fufiinsaanii marii nu gochaa turre inni har'aa kanumaan raawwatee jira. Amma dhuma sagantaa keenyaatti waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa isin jedha. Egaa asirraa kan hubachuun akkuma hubachuun danda'amutti Oromoon galma qaba. Tooftaaleen adda addaa jiraachuu danda'u. Tooftaalee sana irratti tokko mariin ni barbaachisa. Inni gara biraan immoo dhaabootiin gara biraa jaarmiyaaleen Oromoo gara biraas gadi bahanii yaada isaanii uummataaf ifa godhanii uummati irratti mari'atee kan filate akka filatu gochuun irra jira. Maaliif yoo jedhame siyaasi bakka kaleessaa hin jiru, siyaasi tarkaanfataadha. Bara tarkaanfataa wajjin tarkaanfachuu ni qabna. Uummata keenya yeroo yerootti yaada kanaan of duuba hiriirsaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee hiree murteeffannaa yoo ta'e abbaa biyyaa gaafa taanu waan feene murteeffachuu dandeenya. Aangoo siyaasa sanaa fudhachuudhaaf immoo tokkummaadhaan qabsaa'uutu dura jira kan jedhudha. Kanaaf iyyuu hamma dhuma sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaalee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafanii wajjin akka turtanis abdii qabna. Horaa bulaa.